sokorru balin addatai Oromo samitu shkoboto maltu fakata sokorru balin addatai qophi garreko maltu fakata wajamma takkalirran balin addatai qophi garreko maltu fakata lol labsi balin addatai qophi garreko maltu fakata maleda fi arsinis balin addatai qophi garreko maltu fakata abiddatti qabsiisi balin addatai qophi garreko maltu fakata erroko maltu fakata garreko maltu fakata waboko maltu fakata chachabe maltu fakata murti guuton kotumirre warra lagaaf garaanirre murti guuton kotumirre warra lagaaf garaanirre garri gamasha kakkeedha kayikeerro noromoodha garri gamasha kakkeedha kayikeerro noromoodha kayikeerro noromoodha kayikeerro nacharra kayikeerro tulamarra kayikeerro sikomando kayikeerro itumana kayikeerro rayasabo kayikeerro sabokona kayikeerro noromoodha murti guuton kotumirre warra lagaaf garaanirre murti guuton kotumirre warra lagaaf garaanirre garri gamasha kakkeedha kayikeerro noromoodha garri gamasha kakkeedha kayikeerro noromoodha Nisa birmatu kodde wallaggaan kololu madoo karrayyuu keenya harargeen nuu fayyaadu ayyuuf gootowwan keenyas jaallummaa jaalaa cimsaa paartii jettanii nu qoqqooduutti dhiisa walirrattis yoo abdanne injifannoo nu magalla lollis dabareedhaan miti yoo gamtaadhaan lolan tola lollis dabareedhaan miti yoo gamtaadhaan lolan tola karaa nagaas miti kaawwan jaallannee toon gabroomne sagalees dhabnee miti kaaka filannoo mo'amne afaan kawween qabanii kadhamnee mirga keenya osoo lubbuun jiranii dhabnee gootota keenya isa addunyaaf si haa gahu oliyyannoo fiyyannoo kee sana qofaatu furmaata jajjabeeffadhu qawwee kee sana qofaatu furmaata jajjabeeffadhu qawwee kee jajjabeeffadhu qawwee kee jajjabeeffadhu hidhannoo kee jajjabeeffadhu woboo kee jajjabeeffadhu jajjabee kee jajjabeeffadhu goota kee jajjabeeffadhu hayyuu kee jajjabeeffadhu jabaa kee jajjabeeffadhu qeerroo kee jajjabeeffadhu 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 of qopheessi Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota gumii bokkoo yooyyaa jennee jirra. Keessummaa lamaan qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan kiyyas Dr. Uddeessaa Karrootii fi Dr. Roobaa Gimbeeti. Haala yeroo irratti gaaffii gabaabaa goonee kanarratti waan hubannoo uummanni keenya argatuuf tokko isinii kaa'u jedheen abdadhaa. Tududumaan gara gaaffii deebii keenyaatti deebina. Mee haala amma yeroo kanatti deemaa jiru Oromiyaa keessattuu qarshii haaraa maxxanfame kanarraan ka'uudhaan ummatarraa waan deemaa jiru ummati keenya waan godhamaa jiru isa kanarraa maal hubattu mee Dr. Angafi Dr. Uddeessaa fakkaata Dr. Uddeessaa irraa jalqaba. Baay'ee galatoomi ashee akkuma kalee haasofne haalli birii jijjiiraa kuni waan hedduu xiyyeeffateera garuu walumaa galatti waa lamaan irra xiyyeeffate fakkaata. Tokkoffaa uummata keenya harka caalu nami waan gurguranii bitan hedduu waan beektaa birrii harka nama qabachiisa deensisa harka caalu uummata keenya fakkeenyaaf nami horii nagadu nami sangaa bitee gurguruu nami jimaa bitee gurguruu nami buna bitee gurguruu akkasumas nami waa adda addaa waa akkasii waan birrii guddoo harka qabattee deemuu si barbaachisaa gurguruu hedduun naannoo keenya keessatti argama. Oromiyaa keessa jechuun iyyaa sabaaf sablammootaaf Oromoos namni ta'an hedduun achi keessa maallaqa harka qabatanii maallaqa guddaa buna ittiin bituuf sangaa ittiin bittee gurguruuf sangaan tokkochaarraa birrii 20,000 fa'aa 25,000 30,000 fa'aa baasaa yoo sangaa 20,000 fa'aa addee tokko bittee addee tokko gabaadhaaf addee gurgurtatee ta'e birrii meeqa akka keessaa qabdu yookaan birrii meeqa keessatti harka qabattee akka horii bituu deemtu argisiisa birrii
guddoo jechuudha. Kanaaf ifama. Kanaaf harka caalu jijjiirame birrii kuni jijjiirame birrii callaa doontiin birrii jijjiirama wal qabatee birrii kuma miliyoona tokkoof waa'ee isa yoo argame warri argitan fudhadhaa wanni jedhan sun keessattuu yaada hamaa yaada jallataa akka malee mootummaarraa dhufuummallee uummata keenya irratti xiyyeeffatee waan ta'edha. Birrii jijjiiruun nama harka caalu fakkeenyaaf mootummaatiif beelleef jara kana waliin turanii warra san irratti xiyyeeffate jedhanii warri garuu durumaanuu dura dursee birrii isaanii waa akka manaa waa akka investimentii gurguddoo waa akka lafaa irratti investii godhataniiru isa caalaa immoo warra shira kana xaxaa waliin turanii akka inni birrii kana jijjiiruu danda'us waan beekanuu fi duruma dursaniitti qophoowanii jijjiirataniiru isaan gara doolaraatti achi rarataniiru. Nami kanatti guutumaa guutuutti wanni inni godhaa jiru kun innis namni inni xiyyeeffatuu barbaadu tokko warra tiifgeellisanii lama immoo uummata keenya uummata Oromoo ka isaa akka malee jibbeeru ka inni waraana rabba isaa jiru kanaaf jijjiirraan birrii guutumaa guutuutti uummata keenya akka malee miidhaa jirti. Sababa isiin miituus akkuma amma siin jedhesanii nami bitee waa gurguru sangaa nami bitee gurguru nami jimaa harka caalu bitee gurguru nami buna gurguru baay'inaan biyya san keessatti Oromiyaa keessadha. Kanaaf uummata keenya akka malee miidhaa jirti. Keessattuu birrii san abbaan dhaggitan humni birrii san dhaggitan fudhadhaa jechuun mootummaanuu nyaapha namatti ajajaa yookaan nyaapha namatti bobbaasu akka bobbaasu dhaggisiisaa jechuudha. Ulfaadhu Dooktar, ulfaadhu wayyamee Dooktar Rooba asin maal jettu kanarraa? Wala hedduu galatoomii bashannaafi waan jijjiirraa maallaqaa kanaan wal qabatee wanni gabaabsuun jedhamuu danda'amu. Yoo bal'isnee poozitiivii yoo ilaalle fakkeenyaaf kaayoon maallaqi kun jijjiiramuu barbaachiseef maani jedhamee yoo kalaalamu ta'e isa hayyooti yookaan ogeeyyooti diinagdeetii fi dhiyeenya ogummaa waan akkasii qaban karoora gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti miidhaan yookaan moobaayilii makkaatii argame maal ta'uu danda'a. Fayyadamu ija ogummaatiin yoo ilaalame barbaachisaa. Ammatti garuu kan nutti mul'atu waan jedhamerraati waan erga labsiin yookaan qajeelfamni kun bahee as waan ta'aa ture amma Dr. Uddeessaan jalqabarraa kaasisanii fi wanni biraa immoo haala faca'insa maallaqaa sirna bittaaf gurgurtaa sirna dhiheessii hundi waan agartee wanni kaasharratti maallaquma ba'atanii bakka itti bitattu yookaan bakka itti gurgurattu deemtee waan gabaa baachisan gurgurattee maallaqa keessa baattee gata. Kan ammoo sisteemumaa fi sirna biyya sanii sosochii maallaqaattu advaansed waan hin ta'inii fi kun itti fayyadamummaa sirna bittaaf gurgurtaa biyya saniiti. Haga wanti kun sirraa'ee sirni bittaa gurgurtaatiif kaash floon sisteema maallaqaa biyya sanii keessa socho'u gara advaansii yookaan elektiroonik sisteemiitti hin deebiinitti maallaquma kana jijjiiranii maallaqi haaraan dhufuullee garuma gabayaa faca'uu ta'e. Sirni ittiin to'atan nama bitate tokko tiraansaakshinii isaa nama gurgurate tokko tiraansaakshinii isaa karaa isaan fi sisteemii isaan ittiin to'atan waan hin jirree fi ammatti intenshinii waan kanaa maallaquma ala jiru kana gara baankii deebisanii amma booda sirni bittaaf gurgurtaa dhiheessii isuma kaleessaa san deebi'aa ta'e waan ta'eef karaa isaan ittiin waan kana to'achuu fi balaa gama saniin dhufu hambisuuf ittiin deeman arguun hin danda'amu. Haga kan arguun hin danda'amnetti immoo kaayyoon isaanii guddaan deemee sosochii maallaqaa kana ittisuu waliin wal qabatee fakkeenyaa fi uummata keenya jireessi isaa uummata Oromoo dabalatee sablammiin biyya sanii jireessi isaa parsantiin harka irra caalu nama qonnaa fi horsiisa irra bobba'u. Namni qonnaa fi horsiisa irra bobba'u jiruuf jireenyi isaa qonnaa fi horsiisa irra bobba'u bu'aa waan qotatee irraa argate sana aga tokko itti fayyadama mataa isaatiif yookaan maatiitiif karraa hafe immoo gabayaa dhiyeeffatee waan barbaachisan gabayaa irraa bitatee deema. Inni kun immoo ka horsiifatullee kanu daldalli isaaniillee
daldala biyya keessa yookaan more of agartee waan domestic ta'e irratti yoo kapitaal isaanii guddaan ta'in fakkeenyaaf nami hawaasa horsiisee bulaa keessa nami jiru orma kana gurguraa bitaa gurguraa jiruu isaa ittiin gaggeeffata. Har'a gabayaa sangaan tokko baasu yookaan jibichi tokko baasu yookaan raajii tokko baasu yookaan sa'i tokko baasu lukkuun takka baasu yoo laalle nami tokko daldalaa horii yookaan beellada daldalu tokkoof akka dallaalaatti yookaan horii bituu fi deemu ta'e horii makina tokkoo bitiisa farra maallaqa warri limitii yookaan daangaa maallaqaa warri keessanii ol qabatee deemuu danda'a. Daangaa maallaqaa warri kee miliyoona 1.5 jedha. Achi ol yoo ta'e akka yakkaatti yookaan immoo akka seeraan eeyyamamneetti kaa qajeelfame. Qajeelfamni isaa immoo hojiirra ka oolu yeroo ji'a 3 keessatti maallaqi dullachi kun gara baankii deebi'ee jijjiirta maallaqa haaraatiin bakka bu'ee ergasii duuba achi booda yeroo time framing kaa'ame sun dhumee achi booda nami maallaqa annisaa miliyoona 1.5 fi achi ol ta'e qabatee argama. Mana kuusee argama. Baatee deemu argama ni saamamaa jedha. Qabeenyi sullee galii ta'e namni sulleen itti gaafatamaa jedha. Ittuma dabalee immoo muummeen ministeeraa gaafa qajeelfamu kanaaf ifa taasisan maan jedhanii naannawa daangaatti jedha. Naannawa daangaatti nami miliyoona 1.5 fi achi ol qabatee argama humni nageenyaa dhimma wanti isaan dhimma hojii isaaniitiif ta'uuf akka itti fayyadamu saamuu mirga qabanii jedha. Labsiin kun qajeelfamni kun kaleessa bahee guyyaa lammataa irraatii kaasee nami 20,000 qabatee deemu nami 10,000 qabatee deemu hundi saamamaa jedha. Odeeffannoon jirullee kanuma mul'isa. 20,000 qabatanii bahuu jechuun immoo har'a re'ee 2 gabayaa geessee gurgurattee 1,000 baattee deemuu dandeenya. 2,000 baattee deemuu dandeenya. 4,000 baattee deemuu dandeenya. Namni re'ee 4-5 gabayaa geeffate har'a salphumatti humna nagayaatiin saamamaa jechuudha. Meetarii maal jedheera muummichi ministeeraa qarshiin miliyoona 5 yoo qabaate qotee bulaan tokko miliyoona 1.5 ol ta'inaan void jedhe. Void direct word inni fayyadame void ta'eeraa jedhe. As deebi'ee immoo waraanaan saamaa jedhe. Isaan kun akkam walitti adeemu void jechuun haqameera jechuun na fakkaata. Isin mee kan akkamitti hubattu? Mee kanarraa wanaa jedha itti dabalataa karraa jirtu sarratti. Isa amma jalqaba isaan siifita. Yoo dhugumatti sosochii maallaqaa seera alaa to'achuun barbaachiseera. Sosochii maallaqaatii fi agartee naannawa daangaa irratti argamu to'achuun barbaachisa. Mootummaa Itoophiyaa irraa humna namaa ijjeessu qofa osoo hin ta'in humna waan kanatti to'atus qaba. Wanni isaan hin qabne system institutionii humna waan kana baatuu fi fedhii fi nama waan kana hojiirra oolchuun qaba. So kana to'achuu yoo barbaachise jalqaba kontorbaandii biyya san keessatti daldaltoota seeraa alaa gabayaa ala baasaa waggaa meeqaaf as naannawaa dhuftee har'alleetti jirtu san to'achuu eegaluu danda'uu qaban turan. Nama waa ifitti elaa waa ifitti dadhabe gara gabayaa dhiyeeffatee waan gurgursan kiisa fe'atee galuu osoo hin ta'e. Maallaqa reefuu kaasee ture I think wanni si jala murase maallaqa hammi isaa miliyoona 1.5 ol yoo argame haa saamamu. Keessattuu naannoo daangaatti humni nagaa eegsisaa saamuu danda'a. Kaayida sun I think kulli waan qajeelfamaa walgitu natti hin fakkaatu. Yoomiitti wanni kun hojiirra ooluu qabu faayidu yeroo ji'a 3 keessatti maallaqi haaraa jedhame kun maallaqa dullacha kana bakka bu'ee qarshii dullacha kana bakka bu'ee achi booda waan jedhu tokko time frame isaallee waan eegame natti hin fakkaatu. Lammeessoo immoo waajibroota yookaan biiroolee yookaan manneen hojii daangeffamni maallaqaa qarshii miliyoona 1.5 tuqne jira waan akka I think teelee maabiraatii buufata boba'aaleetiif waan akkanaa kana kan tuqne jira. Wanni kun hundi diiteeliin isaa ifa ta'ee qaamonni waan kana raawwachiisan humni nagaa waan kana hojiitti jijjiiran sirriitti ooranti ta'anii itti gaafatamummaan fakkeenyaaf poolisiin naannoo jira, poolisiin federaalaa jira, raayyaa ittisa biyyaa jira, namuu yuunifoormii uffatee deemaa bakkatti argate uummata tasgabbii dhoowwuurraati eenyutu itti gaafatamummaa akkamii qabaata? Akkamii wanti kun hojiirra oolu? Wanni jedhamu ifa waan hin ta'iniif I think deemee
bu'aa caala miidhaan isaa warrumarratti eegala waan ta'eef akkasitti yoo ilaalameef gaarii waan jedhu qaba Ashannaafi. Ulfaadhu Dooktar. Ulfaadhu wayyami. Mee Dooktar isin waan irra jettu dabalta yoo jiraate. Waan guddoo waa irratti dabaluu qabu waan takka achirratti dabaluu barbaadu fakkeenyaaf amma nama birrii miliyoona 1.5 ol qabate haa fudhatu yoo jedhanii eenyu fudhata akkamiin fudhata hojiirra oolfatu jedhaniiru fakkeenyaaf akkuma rubaan jedhesanii raayyaa ittisa biyyaa kun gosa gosaan bobbaasaniiru kun liyyuu ministeera jettaa kaan maanii jettaa kaan poolisii maanii jettaa gosuma gosaan gadhiisaniiru. Dubbiin tun harka caalu fakkeenyaaf eenyuuf akka teete nuu galti yoo dhugumaan biyyaafillee teete haa jennuuti for the sake of discussion mee nama karaa seeraa alaatiin akka birrii dhooffatee yookaan waa adda addaa oolchu nama san to'annaa fi godhame haa jennu. Birrii fudhatan sanii namni fuudhu suni eenyu gabaasa fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa yookaan wotaadara jedhamtu gosa gosaan jira. Kanti fuudhee kanti kana fudhatee fi poolisii yoo adda poolisii galchiti moo wotaadara warri kun yookaan fuudhee wotaadara galchamoo guruppiin takka qabdee taane galchitamoo saamaa jechuudha. Walumaa galatti yoo akkuma inni jedhe yoo beektaa piraaktikaalii haala biyya sanii yoo laalte duruu higgi biyya sanii keessa seerii hojiirra ooluu haga murtaa'e biyya guddoo hagas geettu namni hagas keessa baay'atu keessatti raayyaa ittisa biyyaatiin nama birrii hagas caalaa baateeru qabaa fudhadhaa jechuun nama birrii qabu iyyuu manatti seenee cassee fudhatu yoo fudhatellee namni lakkii manaa cassee fudhate namni jedhu hin jiru. Namuma karaa seeraarra deemullee qaddee karaarraa fudhatte namni kanaaf akka malee dabahamaa qaddii raayyummaa ittisa biyyaa akkasiin namarraa fuutu kun attamiyaa yoo jedhullee keessa seentee akka malee daddabahama. Achirratti immoo lammaffaa killiloota Itoophiyaa keessa jirtu san keessaa amma killiloota wotaadara jala jirtu Oromiyaa guutuma guutuu jijjiirraan birriitu yoo biyyuma guutuun leefteete wanni namichi jala halkan guyyaa rafanii kanitti dabalanii ammallee akkas jenneerra jedhan kuni Oromiyaa irratti xiyyeeffattee sabaaf sablammootaaf uummata Oromoo irratti xiyyeeffatte kan Oromiyaa keessa jiraatan jechuudha. Isaan saamuuf akka beektaa haaloo baay'isaa fakkaatti. Yoo birrii teessan asin galchitanii baankiirraa achi dhaaddanii nuti waa itti hojjannudhaan rakkuusaa dhaggisiisaa qaba. Karaa tokkoon yoo birrii kana guuttanii baankiin nuuna qudha baattanii sirraa saansinnaa isinillee ittiin gargaaramtanuu isinii galaasaa jechuudha gara biraatiin yoo gabaasitee ilaaltu. Kanaaf dubbii gadi bu'aan laalamtee ekspertootaan laalamtee dhuguma wanni kun bu'aa qarshii yookaan rakkoo qarshii biyya sanii furtii waan jedhaa ikoonoomikii rakkoo bardeenii kana furtii waan jedhaa doonteen waan gabaasanii akka morkaa hojjetaaraan fakkaatti. Waan gabayaa tasgabbeessaa miti. Gabayaa waan guma caalaa nagaya barbaaddi. Nagaya irratti aantee immoo istabiliitii barbaaddi. Yoo biyya nagaya hin jirre biyya istabiliitiin keessa hin jirre gabayaan ol ka'aa deemti. Infleeshiniin samaayii gara iskaayis rookkii godhaa deemti. Wanni kun guutumaa guututti akka malee badii guddoo mootummaan kun akka inni sarbamaa jiru dhaggisiisti. Sammuu namni mootummaa bulchuu nama tasgabbaa'e ta'uu qaba. Nama expertii mari'atee nama biyya bulchuun mari'atee biyya populous country Afrikaa keessatti sadarkaa lammaffaarra jirti. Waa achi keessa gadi baachuu guminuu waa isiin bu'aa isiin fidduu fi rakkoo isiin fidduu xiinxaltee baasuu qabda. Kanaaf rakkoo cimaa jedha walumaa galatti. Ulfaadhu Dooktar fakkeenyaaf milaala bara mootummaan Ihaadig inni keessa guddate warri isa guddise kun qarshii Eertiraa wal dhabanii jijjiiranu ummanni karaa gannaalee gamaa ummanni kakaasaa jiru Oromiyaa keessa bakka baay'ee jira. Wanni achi xiyyeeffadhee fi godina san keessa waan dhaladhe godina Gujii kana keessa waan dhaladhe jechaa jira. Gannaalee gamaa karaa haramfama karaa kun daawwaa baadiyyaa keessa karaa kun amma bobbulee horaa baadiyyaa kana keessa warra qarshii guuranii magaalaa dhufanii gaafa expired jarri kan harree fe'anii dhufan.
qarshiin sun gaafa sanatti fudhataman qabu. Uummanni akkasii kun yoo qarshii akkasii kanallee harreef kanneen dhufane waraanaan saamaallee ni jirti. Akkam ta'uu qaba uummanni keenya amma kana jalaallee of baraaru. Mee Dr. Roobaa. Asirratti wanni hubachuu barbaachisu biyya sanatti wanni hundi ila siyaasaatiin ilaalama. Wanni namni dubbatu gorsi namni walii kennu bakka asoo namni hojjetu nama jalatti haftu yoo namni nama akeekee akka diinummaatti ilaalama. Wanni kun hubannoo dhaba maalummaa siyaasaatii fi bakka kamti uummati miidhama bakka kamti uummati fayyadamuu danda'a waan jedhamu hubachuu dhabuurra madda. So wanti kanaa kun silaa mootummaan akka mootummaa biyya bulchuu tokkotti caaseffama mataa isaa qabaa gubbaarraatii kaasee haga gadiitti odeeffannoon qajeelfamoon seeronni jijjiirame dhufu kamuuyyuu karaa caasaa kanaatiin dabrama. Amma sodaan tiyya guddoon yoo waan jijjiirama maallaqaa amma jijjiirame kan faayidaaf miidhaan qabaatu waliin yeroo hagamii keessatti maallaqa dullachisan maallaqa haaraan akka bakka buufatan maallaqooti nama akkaawuntii kana dura akkaawuntii baankii yookaan herrega baankii hin qabne kana dura gara baankii dhufee qarshii haaraa kana jijjiiratu limiitii maallaqaa yookaan immoo daangaan maallaqaa ka akkaawuntii banachuun sirraa barbaachisu maan akka ta'e wanni kun hundi tokko waan yeroo barbaadu lammaffaa waan tasgabbii siyaasaatiif nagaa barbaadu odeeffannoon kun sadarkaan eeggatee akkaataa qajeelfama keemee ibsanii fi kaayoo keemee ibsaniif akka inni hojiirra ooluuf immoo caaseffamni mootummaa sadarkaan jiru silaa gahee isaa bahuun irra jiraatu ture. Caasaa mootummaatii fi hidhanni qaamota siyaasaa biyya sanii adda baasanii beekuu waan hin dandeenyee fi irra jireessa ergami waan kanaa gama poolitikaa gula jiru gara siyaasaa gula jiru. Erga waan kana gara siyaasaatti warri deeffatu ta'e immoo achi keessatti wanni calaqqisuu deemu guddaan uummata ittiin sodaachisuuf, uummata ittiin shororkeessuuf, uummata ittiin tasgabbii dhoowwuuf. Yoo kanan godhin kana ta'etanii yoo kanan godhin kanatti isinirraa raawwatuu deemaa yoo maallaqa kana wantiin godhin hin jijjiirin maallaquma sanuu jijjiirsisuu fi tariitii galmeenuu barbaachisuu danda'a. Eentu jijjiire eentu hin jijjiirre eentu maallaqa kana maallaqa horii gurguratee eentu maallaqa horii gurguratan qabatee gale yookaan immoo gara baankii deemee maallaqa haaraan bakka buufate kun hundi jiraachuu danda'a. Siyaasni biyya sanii tapha ijoollee fakkaata dhugaa dubbatiisaa. So waan miidhaa hawaasarra qaba. Wanni miidhaa hawaasarra qabdu deemtee silaa mootummaa uummataa ta'e deemee mootummaa sammii. Kanaaf haga danda'ametti immoo odeeffannoo barbaachisu uummata keenya argatuu fi qabeenyi Oromiyaa keessa irra jiru harka diinaatti kufee jira. Sammuu nagayaatiif tasgabbii dhaba nagayaatiif uummanni Oromoo ka qotatus, ka bocatus, ka horsiifatus waggootaan lamaan dabre waan keessa turre waliin hubeennaa ji'oota muraasaas immoo waan harkaa jirru qabeenyi amma isaan saamicha barbaadan kun ittiin irra jireessatti abbootii qabeenyaa Oromoo oomisha bunaa, daldala horii, daldala warqiitii fi waan akkanaa kanarratti bobba'an daldala hoteelaa ta'uu danda'a. Daldala garaagaraa irratti abbootii qabeenyaa bobba'an irratti waan xiyyeeffatu qaba. Isaan deemee waan amma fuulduraa fi haala mijeeffataa jiran kanaa fi haala akkasaan mijeeffatuu fi akkasaan aanja'utti dhimma ba'uu deemu waan kana jijjiirama maallaqaa kana jechuudha. So kanaaf haga danda'ametti immoo uummata keenya odeeffannoo karaa danda'amu hundaan argatee qabeenyii fi wanti xiqqaan isaan harkaa qaban kun harka diinaatti kan kufnee fi of eeggannoo guddoo fi odeeffannoon gama barbaachisu. Danda'ame hundaan akka uummata keenya bira gahu godhiis barbaachisaa. Ulfaadhu Dooktar torbaan lamaanii fi sadiin dura namni qarshii miliyoona tokkoof tuqaa shanii ol qabachuu hin barbaachisu jedhee ture muummichi ministeeraa. Amma son turinni deebi'ee immoo miliyoona tokkoo tuqaa shanii maallaqa namni qabu tokko jiraata. Sanii ol qabatee ni saamamaa jedhee ajaja baase. Duraani harka keetirra miliyoona tokkoof tuqaa shanii qabachuu hin dandeessu. Amma deebi'ee torbaan lamaaniin booda lama muka sadiin boodatti yaada san geeddaratee dhufe namni kun. Amma saamutti mootummaa ta'ee saamutti akeeka. Kan akkamitti hubattu mee karoobaan jedheerraa yoo yaada qabaatetti dabaleeti kanallee itti naaf hubne Dooktar. Ulfaadhu wayyaa. Galatoom. Kuni wanni tokko wanni akka malee nama yaachisa. Waan biyya sanii waan guma caalaa waan
waan gizeeguma ariifatee ka itti yaadamin ka akka tasaa lafa bubuusan santi akka malee nama yaachisa. Maan jechuu seerri wanni tokko yoo baachu itti mari'attee laaltee yeroo fudhatee warra ekspertoota wayii ilaalanii namirran mari'atu malirran mari'atee baasuu malan. Wama barbaade yoo mootummaan baasate. Waan garuu guyyaa hadha waan takka jedhanii har'a bulanii borganama immoo waan biraa jechuu takkaa turanii immoo iftaa waan biraa jechuu iftaan anduuba immoo waan biraa jechuu kana jechuun tasgabbii dhabuu nama biyya bulchuu dhaggisiisa yookaan mootummaan biyya bulchu suni waan karaa beektaa tasgabbii qabuun karaa seetil waa isteebilii karaa ta'e hojiirra oolchaan jiru jechaadha. Lammaffaa nama akka malee wanni goosisu biyya isaa akkuma dhaggitu wal qooduun siyaasa wal qooduun jira. Kun deeggartoota warra sanii wanni jira akkuma wanni ati dubbatte duuchiin yookaan karaa gosaa jijjiiranii yookaan karaa siyaasaa jijjiiranti wanni bilisaan namni tokko dubbatu hin jiru. Wanni kun dubbiin tun bilisa yaanii wanni fudhatan hin jirtu. Yoo ati wanni kun sirrii moti jettee dubbatte yookaan Oromiyaa keessa yookaan dur onegi jedhanii itti barbaadanii amma immoo onegi maqaa tokkocha gizee kumaatamarra deebi'anii itti gargaaramuu akka malee waa isaan rakkittee fi amma shaanee jedhanii warra maqaatti baasanii akkasiin gargarii jirti. Amma birriin miliyoona tokko tuqaa tokkoo sun nami qabate maan kiraateeriyaan nama sanirraa fudhatamu amma ka beekta akka malee nama yaachisu nama majjibbitu dhaqeerraa mana isaa seentee cabsitee birrii waan qabu inni waan beekuuf irraa guurachuu barbaadamoo dhuguma nami qabatee karaa deemirraa fuudha. Nama karaa deemuun san immoo birrii akkasii qabateera fattashanii addee fittashaati irraa guurammoo yoo tasa dhaggaa irraa fuudhammoo kiraateeriyaa irraa fuudhanuu nami fuudhu sun haa fudhatu jedhanii kan adoo mootummaa dhiyeessa jedhanii guddootaan isaa ta'uu dandeetti. Hin caalti harka caalu gaarii ta'uu dandeetti ta'a. Garuu ifii haa fudhatamu jechuun mootummaan nama saamaa jechuudha. Akka malee baay'ee bakka yaada badaasu adoo dandee namichi kun irra deebi'ee yaada san kaannee irraa jedhe dansaa isaallee isumaafu uummata callaa adoon ta'e. Fudhadhaa fi hojiirra oolchadhaa yennaa yaanu raayyaa ittisa biyyaa quturiinsaa baay'ee akkuma gafa jennee maqaansaa baay'ee wayaa inni uffatu garaagaraa kamin fudhatee kamin lakkisamoo nu tagana saamanneerraa isin immoo warra gargar qoodatanii ollaa irra bobba'anii saamachuu qabanii akkas taanaan. Kanaaf yaadni kuni ummati keenya kan akkitti ilaaluu qabu isin saamaa jedhanii ajajaniiru. Amma yoo saamuu dhabaatuun in the best hope of raayyaa ittisa biyyaa san. Nama jibbaan isaa amma akkuma beektu kun shanee kun maqeennas kun maani nama ummata akkisaa itti ilaala akkasii nama jibbansa amma birrii san baatee rayaniitti seenanii mana maruma dumanni jiru dhaqanii irraa guurachuu malee maa rakkoo qaba. Amma isaanuu duruu hidhanii mana firdi beetiillatti dukkana duuba dhaabattee itti masakkara jedhaa jiranii amma immoo birrii saansisa karaa biraa maqaa biraatiin dhaqii isaa amma birrii warra kana deeggartoota warra kanaa jettee nama jibbitu nama yaada hin fudhannee irraa saansisuudha jechuudha. Akka malee rakkisaadha amma kun sababa kanaafi nama jaallattuuf nama jibbitumaan gargariin qooddee balleessuu waan dandeettuuf sababa kanaani akka malee ummati hawaa hantuu ta'uu akkasirra laaluu qaba. Birriin tun jijjiirree TPLFin ittiin adabna waan jedha kun shifaanii gubbaati. Namichi kun shira kana isaanirraa baratee isa dura baraniiru kana isaan dura falatti barbaadaniiru. Ulfaat Dooktar. Mee Dooktar Rooba godina Gujii keessatti namoonni gariin warqii daldalu shaakkisoo keessatti gariin buna qabu gariin taantaalemii daldalu gariin gaala daldalu gariin horii daldalu gariin midhaan daldalu. Warri kun yoo xiqqaate gaala tokko osoo gabaa baastee qarshii inni baasu tilmaame 50 ga'uu mala. Let's say mee haa jennu nami tokko sangaa daldalu tokko sangaan tokko gariin qabu 50 ga'uu jira. Akkuma kana godina Wallaggaa keessa buna jira warqii jira. Waan baay'ee jira godina san keessallee. Godina Harargee keessa jimaan akka malee bakka biyya alaatti adeemu kun achirraa dhufa qarshii akkasii qaba. Qotee bulaan tokko jimaa fi makiina tokko guutuu fe'atee ba'ee birrii 50 20 wanni jedha. Saamamaa jira moo qotee bulaan keenya.
daldalaan Oromoo qotee bulaan Oromoo warri qarshii qaban saamamaa jiran warri kun maal ta'uu qaba maaliif irratti me kanaaf maal jetta yaada Dr. irratti dabalata kuni beeki itti fufiinsuma rakkoo tasgabbii dhaba nagayaatii fi qisaasama gaagama siyaasaa biyya sadii nutti mul'isa. Kun amma kagama maallaqaatiin dhufiisa jiru. Agartee wanni jijjiirraan maallaqaa waliin wal qabatu kun akkuma reefu jenne gaaranni ittiin ikoonomii biyya dinagdee biyya kanaa utubuu danda'u. Qaala'insa jiruu kana hir'isuu danda'u. Guddinaa fi agartee wanni biyyi sun silaa karoorfatte san ittiin deeggaruu danda'uu fi hojii dhabdummaa dargaggeessa asiif achitti farfaca'e kana karaanis ittiin deeggaruu dandeettu. Yooma ogeeyyii yookaan hayyooti dinagdee waan kana bal'istee garaasii keessa saattee nama ibsite wayyi. Akka keenyatti wanti amma ta'aa jira. Waan Dr. Uddeessaa reefu kaase irratti waan tokko jedhiisaa fi saffisa wanni hundi guyyaa gara guyyaa ittiin deemamu namoota waan kana duuba jira. Namoota muummee ministeera Abiyyi gorsa kan agartee yaadanni ittiin biyya tana asiif achi bulchuuf ittiin qajeelchu sooraan hadha hantuu sooriisa jira. Jijjiirama maallaqaa I think sirna kana keessatti amma yeroo lammaffaaf na fakkaata. Inni duraa sun gara waggoota 20 dura natti fakkaata. Ergasii kun ka jalqabaati. Mariin waan kanarra godhame hayyoota namoota agartee itti dhiyeenya waan kanaa qaban gorsitoota isaa waliin laalamee wanti godhamee haasawamee yeroon fudhatamee qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin ta'amee laalamee asii achiin tokkoffaa sadarkaa nagaa biyyi kun keessa jiru. Lammeessoo haala dhiyeessii gabaa fi gurgurtaa wanni qabeenya biyyi sun qabdu waan hunda dabalata. Ati reefu jette qabeenya horii qabeenya lafa keessaatiif lafa gubbaarra jiru hunda dabalata. Itti fayyadami sirna bittaa fi gurgurtaa biyya sanii wanni keessa galfamee yoo waan kana labsanillee ta'eeti qajeelfami labsiisanii sirriitti uummataaf ifa ta'een jiru. Sirriitti qaami waan kana hojiirra oolchu akkamitti eessatti eentu itti gaafatamummaa akkamii akka fakkeenyaaf istiraakchariin mootummaan federaalaa jira, kan naannoo jira, godinaaleen jiru, aanaaleen jiru, bulchiinsi magaalaa jira. Qaami kun hundi itti gaafatamummaa sadarkaan qabu qaba. Lafa fi bulchuusan keessatti itti gaafatamummaa qabu dhimma bahee qaama mootummaatti itti gaafatamummaa qabu dhimma bahee rakkooleen isaan hawaasa keessatti mul'atanuuf fakkeenya mana murtii ta'uu danda'a, baalangaa ta'uu danda'a, manneen hojii baalangaa ta'uu danda'a, poolisa ta'uu danda'a. Sadarkaan hojimaata isaanii adda qootatanii beekamu. Qajeelfamni waan amma maallaqa jijjiirama qarshii jijjiirama kana waliin wal qabatuu fi akka yakkaatti yookaan immoo akka badi'iitti maallaqni hanga kana olii haa qabamu jedhamu kun yoo karaa keessaatiin ifa ta'e hin jenne osoo ifa ta'ee jiraate wanti waan uummataaf ta'e waan ta'eef waan dhoksaa qabu wanti ifa ta'e hin jiru. Ifa ta'es wanni jiraate yoo jiraate waanuma miidiyaan dhageensan. Kaleessa dura amma nami baankii biyyoolessa biyyaa bulchuu nama tokko wajjin ta'ee ibsa wayii kennaa turan. Lakkii miliyoona 1.5 fi achi gadi rakkoo hin qabu. Akka wanti itti godhamu hin qabu. Wanni gochi humni nageenyaa bakka tokkotti fudhataa jiran sirrii akan ta'e balaleeffatan. Look, institutioniin waan isaan biyya san keessatti hojjetan hundaa akka malee barbaachisa. Doktor, muummichi ministeeraa Koloneel Abiy ibsa mataa ifiitiin kennurra ogeeyyiin ikoonomii kana kennuun malle maaliif inni ibsa kennuuf ogeessa ikoonomiitii miti inni namni beektaa biyya innaa bulchuudha ati ogeessa ikoonomii ati doktara mana yaalaa waan cufatee ta'e hin dandeettu miti garuu bakka cufatti isa mul'atee waan kana haasawaa kun maaliif barbaachise mee tarii atoo jarri tokko warri ikoonomiin dubbanne ummata akka isaan waraana ajajeera namichi baankii sun baay'ee sun sirrii moti sirrii jecha hin danda'u maaliif ka waraanaan saami jedhe ka waraana ajajaa waraanaati Abiyyi Ahmed kanan dagatina.
Kana me wal qabini walta qabi itti daban waan kana laal. Sun actually gaaffii if dandeetteef gaaffii guddoo maan jennaan muummeen ministeeraa Abiyyi gaafa keessummoota simatu. Ifumaa tuuri gochisiisa. Gaafa immoo bakka biraa deemu isumattuu gaazexaanyaa isumattuu nama fiilmiilee wanni godhu isattuu muummee ministeeraati isumattuu ajajaa humna waraana waliigalaa biyyattiiti. Gaafa fedhe ibsa miidiyaa yoo kennu haalattiin qilleensi biyyattii keessa jiru laalee yoo fedhe yuunifoormii waraanaa uffataa yoo fedhe so suni amalooti kanaa kun I think wanni amma atireefu kaacheessuun wanni sun adoo ogeeyyota dinagdeetiin ila ogummaatiin miidhaa fi bu'aa wanni kun qabaachuu deentu ammatti miidhaa kanaa qabaachuu danda'a garuu in long run faayidaan isin qabaachuu deentu akka biyyoolessaatti kana fakkaatedhanii osoo inni godhani waan namni ilaalee danda'u. Ibsa isaan baasan irraati amma guyyaa muraasa dooba ibsa wal dhaggaa jiru. Gaafa jalqaba inni godhan bulchaan baankii biyyoolessaa waanuma muummeen ministeeraa Abiyyi jedhe san jedhe kaleessa immoo deebi'ee ibsinni kenna lakkii wanti qajeelfame kenname kana ture wanni humni ittisaa humni nagaa godhiisa jiru kun sirrii miti dhaabbachuu qabamaan laali. Jalqabumarraati qajeelfame kenname odeeffannoon kenname guyyaa fi daangaan wanni kun adeemsi wanni kun guyyaa gara guyyaatti gara torbaan eegii gara jijjiirraa maallaqaa haaraatti launch godhaniyyuu eessatti Finfinnee keessatti Finfinnuma sanuu keessatti odeeffannoo hedduu nu dhageenyu baankii dhaqanii maallaqi jiru waan jedhu Finfinnuma keessatti maallaqi haaraa lakki harkaan dhumee jira maallaqa gahaa otoo gara buufataalee baankii rabsini waan kanatti seenanii. Egaa Finfinnee keessatti hanqinni maallaqa haaraa kun jijjiirraa fi muudateera ta'ee kanaannolee fakkeenyaaf Beenishaangul fudhatuu dandeetta Oromiyaa kibbaa bahaa lixaa guyyoota meeqarraa fudhatuu danda'a waan kanaaf delivery gochuuf. So osoo gama isaaniitiin qophii barbaachisuun fitiin waan agartee saffisaan isaan wanni goggodhan kun deemee humni nagaa ammoo jidduu qabeenyota reefu ati suttisan daldaltoota agartee waan qaban gara gabaa dhiyeeffatanii waan barbaadan bitaa gara gaggalfataa jiruusaa ittiin jiraatan san balaarra buusu ala wanaa hiikaa biraatuun qaba. Kun balaarra buusuun hawaasa daldalaa bifa kanaan wanni godhiis immoo deemee sadarkaa duraa irratti jaruma miidha. Itti fakkaata malee jaruma miidha deemee qaamuma waan kana baase miidha waan ta'eef ati wanti amma godhiisa jiru wanti amma jedhiisa jiru kun isaan balaleeffachuu osoo hin taane gorsa kenniisa jirra. Wanni kun ta'uun qabu irra hin jiraatu waan guutatu qabu guutate bifa hawaasa fayyaduu danda'uun bifa miidhaa fi qaala'insa jiru hawaasa keessa jiru hir'isuu danda'uun itti haadhima baanu durillee nuun hin mari'anne garuu qaawwa dhagarru itti himaa jirra waan hafuu qabu itti himaa jirra isaan yeroo hedduu waan namni asii wanti jedhu yaadota gara garaa kennan isaan tuffataniituma waan qabatansa itti bulanii dhumarra ammoo gungubatanii waliin deebi'an waan ta'eef I think tenneetuma laallaa jechuudha. Ulfaat doktor. Mee doktor siif gaaffii tokko kaasuun barbaada. Qarshii geeddaruun kun bu'aa siyaasaa argachuu fi taa'inaa laata? Moo qarshii geeddaruun kun dimokiraasii biyya sanii babal'isa? Gabaasi deegaa tokko keessa doktor ulfaat dooyyan. Waan tokko illee dabalu qarshii jijjiiruun amma fakkeenyaaf namni guutumaa guutuu akkanamitti hubataa jiru fakkeenyaaf warra TPL warra isaan waliin turan kana isaan adabnaa yaada jedhu yoo gubbaarra dhageettu jeneraal paablikiin nan hundumtuu akitti odeessu warra isa adabuuf yaada jedhu. Garuu namichi kun yeroo baay'ee yoo laaltetee wanni afaan odeessu wanni collee wanni dansaa waan afaan qeesiitiif afaan jaarrolee gurguddoo abbaa gadaallee caalaa midhaessee odeessaa gadi deebi'ee garuu wanni inni hojjetu 360 degree irraa fagaatteertu waa inni afaan haasa'urra. Kanaaf wanni inni birrii sana jijjiireef birrii harka hin jirtu isaa birriin Itoophiyaan durumaayyuu akkasii itti bultu birrii liqeeffatanii birrii liqaatiin bulan. Biyya adda addaa irraa liqaa argachuu sappoortii adda addaa argatanii isaaniin bulan. Sappoortiin sun irraa cufanteera.
Uummata Oromoo irraa dhaabeera isaan walii ittiin gurgurinaa qeerroo waan ta'eef isaan irratti ittiin raabbitinaa ittiin gurgurinaa birrii keessan qabadhaa irraa dhaabaa mootummaa kana jetteetti birrii irraa ugguranteerti karaa gumaan. Amma inni tokkoffaa ji'a lamaa sadii fi lubbuu fi furuu fi birrii namni irraa harkaa qabu isaanii akka ilaalcha isaatti nama bitee gurgursan yoo badhittee ilaalte dhaggita malee yoo akka rakkoo harkaa isa qabdu santi gabaasee ilaale warra birrii irraa qabe kana giddeessee birrii baankii akka isaan naqan godha yaada jedhu yoo fudhatte isaan fura fakkaata. Garuu wanni isaan birrii jijjiiruu karaa seeraatiin jijjiiruu hin danda'ama yoo karaa saniin jijjiiruu barbaachisee akkuma silarra deddeebinee dubbanne warra ekspertoota karaa sanii laallatanii qoratanii laalanii akkasii ikoonoomii biyyaa sanii itti qayyaruu hin danda'a ture. Garuu akka malee rakkoo inni fura jedhee tana hojjetuufillee itti caalchitti harka caalaa namni adabiisaa fi aada kun isa caalaa adabama namni sun uummata kennaa fi warri TPL duruu jalaa baafateera uummata kennillee kan inni adabuu barbaadu suni adabamu isa caalaa abadama. Yoo mootummaa birrii filuu nama mootummaa hojjetu birrii kaffaluu dadhabe yoo mootummaa deemsisuu dadhabe rakkoon tasaa malee ta'u uummatatiin. Uummata karaan taane isatti ugguraa jira rakkoo guddoo oofaa jira jechuudha. Meetari waraanni kanumaan duraayyuu godina Gujii keessa fakkeenyaaf bakka beellu deemu godina Gujii keessatti horii uummataa qalatee nyaataa gurgurata gababbaase. Tari financial crisisiin isa dhaqqabee mootummaan kun fulbaana 30 booda mootummaan kun mootummaa seera qabeessaa kan ta'e waan beekamuuf waan kana waraana kana innaa wasaamaa jedheeni nattan deebi'an jedhee sodaatee kana godhee laata mee Dr. Gabaasii daqiiqaa tokko keessatti ilaalleera. Dr. Roba. Ayye. Sun waan gaaffii kan baay'ee amma Dr. Uddeessaan tuqeera. Mootummaan amma booda ji'a 3 arfan keessatti sadarkaa hojjetaa isaatii fi mindaa kaffaluu dadhabuurra akka ga'u tilmaami garaagaraa ka'aa jira. Tilmaama san keessaa tokko gama ministeera dinagdee biyyattii kama isaaniitiin haala amma keessa jiran kanaan ji'oota muraasa booda dinagdeen biyyattii mataa gadhudhulee balaa hamaa mudachuuf akka deemu ibsee dure ji'a tokko dura naf fakkaata. Achirratti immoo rakkoo nagaa Oromiyaa fi guutuu biyyattii mudate waliin gara marsaa afuriitii fi qeerroon biyya keessaa uggura dinagdeetii fi geejjibaa gama gamaan wanni godhaa turan kun mataan isaa dhiibbaa salphaa wanni galii fi sassaabbii galii irratti waan salphaa geggeessaa hin jiru. Wanni gabaabsinee nuti arguu dandeenyu waan amma maallaqa amma asiif achi dhodhokate maanikoo jedhan kana guuranii galchisiisuun haga tokko dandamachiisuu danda'a. Hojjetaa isaatii fi wanni kaffaluuf humna nagaa ji'a 4 booda mindaa argachuu isaanii wabii waan qaban natti fakkaata. Haala amma biyyattiin keessi kana taariitii amma jijjiirama maallaqaa kanaan ami saamamee agi tokko yoo hagalu ta'e ji'oota dabalataa argachuu danda'a. Garuu sustainable ta'e gaaffiin jettu akka malee gaaffii jaddu waan ta'eef humni waraanaa ammoo namni kun hundi saamicha san keessatti walqixa bobba'ee walqixa hiratee walqixa irraa fayyadamuu waan hin dandeenyee fi sun wabii isaa ta'e amantaa jedhu qabu hangama kiyyaan. Ulfaadhume Dooktar fakkeenyaa fi doolaara birrii qarshii sobaa maxxansuuf teknoolojii isaan itti fayyadamne jedhan kun kan akkamitti ilaaltume teknoolojii isaanii dhuguma qisaasama qarshii forjidii maxxansuu kanan dhooggaa laata tarii qarshiin kun dhuguma ummata barbaadame walqixaatti hiramuuf ni danda'ama. Qarshiin isaan maxxansaniif qarshii isaan maxxansiisuu itti baasan immoo yoo wal bira qabdanii ilaaltamu akkamii Dr. Uddeessaa kanarraa wanaa jedha gaggabaasaati gara xumuraatti deemaa jira. Ani እንግዲህ kun waan beekta ekspertiin deebisu ani beekumsa waan saniillee qabu garuu ilaalchumatti akka naagaltutti amma fakkeenyaaf waan mootummaan kun hojjetu waan gurguddoo akkasii dhiisii waan xiqqoo lamanuu nama rakkisa. Maaliif
akka mootummaan tasgabbaa'in galgala waan biraa ganama waan biraa yeroo yeroodhaan waanuma akka ajaa'iba waan jettu si baasa. Kanaaf maa akka yaadan karaa isaallee aduumaa dhugaalle dubbatanii waan isaa hojjetamu waan biraa hojjeta jechuun haruma takkaa gatii kennuufii qabda. Dhuguma akka jedhan isaa akkasi godhanii birriin tun dhugumaan jijjiirrii dandeettii san qabu moo hin qaban. Adoo silaa karaa dhugaa hojjetan minaalbaata birrii hin taane maxxansuu dhoggurra dandeettii qabaachuun ni malu ta'a. Maaliif kanaan duras maxxansaa waan turanii fi at least waan sadarkaa isa cinaa waan godhuu danda'an jettee yaalta. Garuu mootummoota biraarraa wanni adda isaan godhu akka malee badhisanii yaadanii wanni kun biyyaa taati uummataa taati moo hin taati jedhaniitii mootikaa waan kana baasan. Halkan tokkochaan waan namni tokkochi gadi ciisee yennaa hirriiba jiru yookaan yennaa beektaa addee rafuu waan yaade ganama ka'ee tamsaasu fakkaata. Amma ganama kana dhageetta Jawaarifa kanaan dura amma terroristi maali isa jedhamu kisi duri irraa kaanne jedhanii galchantaa amma liistii nama hedduutti daballee amma lakunootti deebinne jedhaa jiru. Waan tokko achirra jijjiiranii hojjetuu hin danda'u. Mootummaan kun walirrumaa galabbataa deemaa kun kaan irraa garagalchaa kijibu kun waggaa hedduu kun akka namaa deemaa uummata keessa deemaa maa akka kijibulle dura dursitee tilmaamuu dandeetta. Kanaaf birrii onneessuu danda'amoo hin danda'u yaada jedhu oduma danda'alle teete waan jedhe isa hojjetamoo hin hojjetu yaada jedhu shakkii guddoo waan qabu achirratti waan jedhu irraa fi qusadhaa jedha harka caalu. Garuu amantiin qabu akka nama tokkootti isarraa waan mootummaan kun godhurra. Ulfaadha. Gara gaaffii biraatti isinii ce'a ka haala qarshii irratti wanni jedhee gaaffii lamaan takkaa waa'ee filannoo irra kaasuu barbaada. Filannoon biyyattii sanii al duree barbaachisu guutamee filannoon gaggeessamuu ni danda'ama jette ministeerittiin fayyaa biyya sanii. Duraan filannoo gaggeessuun yeroo koronaan akkas hin jabaatin amma sanuu jabaatee jira. Gaggeessuun hin danda'amu jedhanii ka dhoogganiif filannoo tana akan moone beekammoo maaliif kana amma ammoo boordii filannoo fafakkeessaa sanii fi maanii yaala fafakkeessaa kana gadi fidanii maaliif kana jechuu barbaadan? Kanarraa mee walnaa jedhi Dr. Rooba. Ayyee horii bulee jannaa fi gaaffii gaarii. Wanni filannoo marsaa jaaffaa akka biyyaatti taasifamuu fi hedame sanis dabarsuu waliin wal qabatee ka'aa ture waan jalqabumarratti wal nama falmisiis ture waan tokkoo fi inni duraa filannoon sun akka dabruu fi akka sababaatti ka'e dhohiinsa dhukkuba COVID-19 kana inni yaaddoo dhukkuba biyya sanii qofa osoo hin taane addunyaatti faca'insi isaa biyyoota hedduu keessatti yeroo gabaabaa keessatti wanti godhee jira. Biyyoota hedduu qisaasama lubbuu namaatii fi dhiboo rakkoo dinagdeetii fi waan garagaraatiif saaxilee jira. Waliigalatti haala faca'insa dhukkuba sanii yoo laallu waan sadarkaa kapasitii sun dhukkuba san konteen godhiisaa qabdu hubannoo sirna tajaajila fayyaatii fi hubannoo nami waliigala lammiin biyya sanii qabdu wal qabatee wanni dhiyaate haga tokko waan wanni nama wanni godhuu danda'u. Garuu erga dhukkubni sun akka dhukkuba pandemic ta'ee gama dhaabbata fayyaa addunyaatiin labsameen booda Itoophiyaan madda dhukkuba sanii biyya jedhamte Chaayinaa daandiin xiyyaara Itoophiyaa guyyaa irraatii deema ture. Erga biyyi hundi waan san uggurteen duuba. Achi booda keeziin jalqabaa lamaan tokko seenaa deemsa biyya alaa qaburraatii waan akkasii san mul'achuu eegalee filannoonis achi gumaa'ee guyyaanis dhiyaataa dhufee ilaalanii gamaggam isaanii yeroo sanii irra dhaabbannee yaada ministeerri fayyaa walgahii ariifachiisaa guyyaa lama dura gaggeeffame irratti dhiheesse ka'umsa godhannee ka'umsi
filannoon marsaa jaaffaa kun akka dabruuf wanni godhame gaasaan dhugumatti rakkoon fayyaa dhukkuba sanii yaaddessee nageenyummaan biyyattiitii fi lammii biyya sanii rakkoo keessa kufa jedhamee osoo hin ta'in yeroo sanitti filannoo barbaadame sanii fi haali mijataan akka isaan barbaadanuuf aanjofne ture jechisiisa arra dhaabbanne. Maaliif kana? Gaafa labsiin sun dabru labsiin sun bahu filannoon ji'a 9 haga waggaa tokkootti sunuu maan haal dureen faca'insi dhukkuba kanaa laalame haali dhukkuba to'annaa fi faca'insi dhukkuba kanaa keessa jiru ministeera fayyaatiin instituushinii fayyaa hawaasaatiin gurmuu hawaasa saayinsiitiin gama dhaabbata fayyaa addunyaatiin miidhaan inni hawaasarraan gahu gadi aanaa ta'u erga beekameen booda ji'a 9 fi yeroo waggaa tokko keessatti geggeeffamuu danda'a. Kanan uumutu warra jedhe miidiyaa warraa uwwisa gaafsan kennamerra gara duubaa deebisnee ilaaluu dandeenya. So har'a faca'insi dhukkuba koovidii koronaa sarkaa addunyaatti maal fakkaata? Afrikaatti maal fakkaata? Itoophiyaatti maal fakkaata jennee laaluun qofa jechuudha. Waan isaan gaafsan jedhanii fi sarkaan biyyattii har'a jiru gama dhukkuba saniitiin maal fakkaata jedhanii laaluu qofa. Yoo silaa filannoon marsaa jaaffaa wanni inni dabruuf sababa dhukkuba kanaa waan ta'eef gaafa wanni sun dabru gaafa filannoon akka dabruuf yaadi dhiyaatee mariin godhamee sagalee guutuun akka dabruuf godhame yoo xiqqaatte yoo dongorna sirreessuu dandeettaa guyyaatti keeziin biyya san keessatti keeziin COVID-19 positive ta'u mana dhibbootaatii fi achii gati. Duuti insignificant jechuu dandeenya biyyoota dhibii walii fi har'a walii yoo wal bira kanneen har'atti garuu amma yaada ministeera fayyaa dhiyeessuu fi deemu kana dhawata godhatan na fakkaata torbaan darbe guyyoota dhumarraatii as kaasee haga yaamichi mana marii bakka bu'ootaa walga'ii ariifachiisaa fi labsame sun wanni godhame kumaa gadi bu'ee jira. Isuma gara 600 gadi bu'ee jira keeziin guyyaa. Maali achiin dura torbaanota muraasa achiin dura kumaa fi achii ol ture. Kanaaf jalqabumaa filannoo kana dheeressuun yookaan guyyaatti qabame yookaan ji'atti qabame sanirraa dabarsuun koronaan sababa akka hin ta'in wanni ragaan hubaa sadarkaa faca'insi fi uwwis dhukkuba saniitii fi gaafa wanni kun labsamuu fi har'a yaadi akka dagartee haal duree guutatee of eeggannoon barbaachisan taasifamee filannoon geggeeffamuu hin danda'a. Yaadni jedhu gama ministeera fayyaatiin dhiyaachuun waan jalqaba labsame sanii gaafa labsiin bahu sanii dhiyaate waan wal faallessuu siin jedha. Ulfaat doktor. Mee doktor koronaattu doktor Udeessaa koronaan nama fite moo waraanuma Abiyyi bobbaasetti fakkeenya Gujii fi Wallagga keessa akkasumas Booraan amma Oromiyaa guutuu keessatti koronaa caalaa nama fiteera moo waraana isaattuu fite? Mee doktor gaafuma roobaarraa kaasisan irratti kana sitti dabaleera mee wajjin? Roobaa akka dansaa deemseera ta filannoo waan dansaa waa inni jedhe keessa yoo beektaa dhukkuba teete quturiin gaafa filannoon darruuf hadha cufuu malan iyyuu hadha waan mirchaa dubbatu iyyuu mal simpili baqa quturii callaa wal bira qabdee akkuma roobaan jedhe sana. Kanaaf durillee kadarreef koronaa fi mootii yaada jedhu achuma gabaasinee bira dabarraa. Wanni sobaa durillee sobaan darree amma mirchaa deemsina wanni jedhaniif waan guutuu barbaadanii haga murtaa'e yaalaniiru yoo yaaluulee dhabaatan akkuma dur baratan gaafa TPLF isaan hoogganaa turte akka baratanii nama barbaachisu kuma keessaa kaa hidhanii kaan mana poolisaa kaan mana dhossaatti ugguranii narraa baaniin duuba
mircaa waamanii achiin duuba filannee beektan moonee harka dhibba keessaa dhibba moonee ada jedhu barbaadu isaan. Amma wanni haalli koronaa sirrii jettee ministeerri fayyaa ajajee fi namni isaan sodaata harki caalu mana hidhaa jira amma gaafa sanii namni sun hidhamee hin jiru sababa barbaadanii nama isa hidhuu irra ture hidhameera namni jiru gumminuu amma ajandaa adda addaa balleessaa adda addaatti barbaadaa jiru. Balleessaa barbaadanii dhabanii akkuma dur jenne kaan maafi ammallee deemnee hin jenne jedhanii duris karaa shororkummaa kanaan biyyaa kan seenne jennee turre nutti irraa kaaseetti deebinna wanni biraa hin jiru sanumatti deebisuu mala jedhanii deebisanii amma haalli mijaa'eera bakka deemsine amma ebelulle hin jiru ebelulle bekkeleelle hin jiru jawwaarille hin jiru oromoo namni isaan sodaatan bilisiginnaan namni si harka caalaa sodaattu naannoo oromiyaa keessa namni jiru jedhamu dhuma hidhameera. Warri kun isaanuu hojja isaaniitu deemsifatanii nu mirchaa wanni biraan jirtu akka kanaaf amma koronaan soba ta'uu quturiin dhaggisiitti kan isaan barbaadan kana ta'uu dhaggisiisaa kunillee amma garuu akka malee waan shamee ajaa'ibe waan mirchaatti deemanillee wanni isaan fidan wanni haarii hin jirtu yoo nama kana hiikanii nama kuma gadi lakkisanii yeroo kennanii fi karaa irraa miliqan santi deebi'anii sirreessan fa malee amma kasaa itti yaadan kana waan ta'aati mun nama korona caalaa ajjeese moo ijjeenne gaafii hidhate jettuuf tun uuma ifatti mul'ataati. Koronaan guddaa uummata keenya harkaa qabu koloneel Abiy Ahmed gabaabumatti adoo anjaa odeessine koronaan guddaan saba keenya harkaa qabu ilma abbaa gadaa akka jedhamu anaafxanya waggaa dhibbaan dura kuftee shantee ajootte boollaa guuree masaraatti dhaabee kuma itti kaffalee bifa maxxansee Itoophiyaa duru guddoon turin guddoo santi deebinnaa jedhee yaalaa jiru. Koronaan guddaan uummata keenya harkaa qabu uummata keenya callaa duruutiin sabaaf sablammoota mirga dhabanii Itoophiyaa keessaa waggaa dheertuuf qabsaawaa turan. Namni akka malee koronaan yoo nama qaddee nama murtaa'ee jeetti bara. Ami fayyusu hedduu isaan garuu inni waraanni inni bobbaase garuu guyyaa tokkochatti nama 150 120 ijjeeselle jedhee nama kanaa du'uun nama gaddisiisa jedhee dubbatee hin beeku. Garuu maan jedhee inni namni du'e hinyaa sinnaan Itoophiyaan adoo nuti hin balleessi Itoophiyaan hin baattuu jedhe. Itoophiyaan immoo isa baatee namarraa dhoggee asii deebisee asii hin geetti fakkaata. Itoophiyaa jechuun sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan hedduun. Itoophiyaa jechuun Oromoo jechuun Itoophiyaa jechuun Tigree, Amaara, Konsoo, Koyiraa, Guraagee, Sidaama, Walaayittaa, Sumaalee. Namni kun guma Itoophiyaa. Itoophiyaa inni callaan nu eegu diktaateriin nugusi torbaffaa dhufee Itoophiyaa nu jabeessee hadhatan Itoophiyaa nu hin beekne lafaa fuudhee samaayiirra ol nu baasu. Abeet amma kadiree mana naqanii ijoollee xixiqqoo haagizee isaan silxaanarra turan dhalatte hawaan mootummaa tokkoyyuu dhaggin seenaa dubbatte kan seenaan kulleen beektaa sirrii moti amma ndom seenaan sullee seenaan sirrii akkana jedhanii sobanii addaraashiin naqanii barsiisanii kunoo akkana Itoophiyaa kana guddatti jedhaa jiran. Itoophiyaa akkatti guddattu garuu dhugaa dubbatanii waan balleessanillee balleesseera jedhanii ka balleessellee dhiifama gaafate seenaa nama balleessaa hojjeteera jedhanii achiin duuba namni kuma walii galee afaa isaatiin dubbatee seenaa isaa qabatee biyya isaa irratti ufi bulchee nama fi barbaadu filateera ka Itoophiyaan guddattu malee naanni nugusa ta'uu waggaa 7 jalqabee algara guyyaa akka hojjuun nugusa ta'uu itti mul'attu hadha dhufee Itoophiyaa guddoo godhuu hin danda'u. Kanaaf walumaa galatti uummata keenya koronaa dhiisii diktaatoroota Itoophiyaa bulchan. Yoo mililikii malee namicha kanaa uummata keenya ijjeese hin jiru. Mallas Zeenaawii ijjeeseera, Mangistuu Almaariyaa ijjeeseera garuu Mallasiif Mangistuu caalaa Abiy Ahmeditti ijjeese uummata keenya. Guyyaa tokkocha nama meeqa kan ijjeese
ijjeeseel ijjeenneera namni beeku baay'ee nu gaddisiisa jedhee hin beeku. Kanaaf waan koronaatti dhiyaatu hin akka malee nama diina guddaa hamaa nuti aga lafa san irratti akka Oromoos akka saba tokkootti jiraanne diinni akka isaan qunnamee hin beeku isaas akka firraa fonqolchinu shakkiin qabna. Ulfaadhu wayyam Doctor. Mee gaaffii xumuraa isinii qabu keessa ummanni mootummaa diktaatara abbaa irree jala jiru tokko badii gara karaa itti mootummaan abbaa irree baasu kana jalaa ba'uuf maal of tolchuu qaba akkami ta'e abbaa irree kana jalaa baa jettanii yaaddu. Mee Dr. Roobaa gaaffiin kun gaaffii Dr. Kaasirra dabalii kanatti fudhadhu daqiiqaa lamaan keessa naa xumurii yaada dabalataa loo qabdi achumaan naa xumurii mee carraan kee Dr. Roobaa. Fayyaa horee bulaa fi gaaffii jalqabarratti Dr. Uddeessaa gaafattee I think waan inni irraa waa addaan qabu waan salphumatti staatiksii yookaan riisarchii addaa qorannoo addaa gaafatu miti du'a yeroo gara yerootti humna mootummaatiin ajaja mootummaatiin namooti bakka bakkatti kutaa biyya sanii keessatti naannolee garaagaraa keessatti du'an salphumatti walitti hidhaanii du'a haga ammaa gama mootummaatiin ifa ta'e gama dhukkuba kanaatiin obviously duuti nuti beeknu gama mootummaatiin gabaafame waan ta'eef isa wal bira qabanii salphumatti humna waraanaatiin immoo sababa dhukkuba kanaatiin du'e namni du'e hacaalu kaa'edhu waan wal nama falmasiisu hedduun qabu waan ta'eef achirratti daqiiqaa bacaa waan fudhadhuun qabu. Uummati mootummaa abbaa irree jala jiru kan cunqursaan humni sodaachisaan ijjeechaan saamichii fi agartee dararaan gara yeroo irra geettu maan ta'uu qaba kaa'edhuu fi I think ta duraa rakkoowwan amma nuti kaa'an kun rakkoo gaagama siyaasaa ta'uu beekuun akka malee barbaachisaa. Gaagama siyaasaa biyya san keessatti yeroo gara yerootti mul'ataa ture. Sirna gara sirnaatti dabree bakka irra jiru kanarra gahee jira. Sirnooti sun akka biyyaatti sabab sallamii biyya sanii yoo kamiidhaan illee ta'e addatti immoo Oromoo bifa addaatiin yoo miidhaa argaa jirra. Dhagaa jirra. Dubbisaa jirra. Wanni kun immoo namni rakkoon tun rakkoo sirnaa ta'uu beekee dhaabbatee sirna kana deeggaruufis sababa deeggaruuf du'a namootaatiif saamicha hidhaa kana akkamitti akka wal simsiisuu danda'u deeggarsa fi sanii fi badii deemaa jirtu kamii akka wal simsiisuu danda'u. Humni mormus immoo mormiin siyaasa biyya sanii qaami mormu hedduu muummee ministeeraa biyyee fi sirnanni geggeessu jarmiyaalee siyaasaa dabalatee akka sabaatti gurmaanis akka walootti gurmaanis hedduun jiranii humni sirna kana balaleeffatu hedduun isaanii tooftaan qabsoo isaanii deemee gara karaa nagaatti deemee jira. Karaa nagaa haa jedhamu malee ammatti yoo mootummaarraati mallattoo dagartee akkaati isa mormituuf arganne ta'etu balaa guddaaf nama saaxiluu isaa hooggantoota jarmiyaalee siyaasa Oromoo hedduun hidhatti hafuun isaanii sababa garaagaraatiin deeggartoota miseensotii fi namooti hedduun fedhii fi wanni mootummaa kanaa hin guunne hidhaa keessa jiraachuun isaanii argaa jira. Wanni kun idaami waan kanaa deemee mootummaan kun dhiibbaa kana nurra geessisaa jira. Sirni kun miidhaa kana nurra geessisaa jira. Kanaaf sirna kana ifirraati jijjiirachuu qabna jennee erga amanne I think tooftaan nuti ittiin sochoon gurmaa'insi keen ijaarame keen akkaataan sirna amma jiru kana yoo ofirraa jijjiirre sirna boriiti nuti fi dhaabbachuu deemnu maan of keessatti hammachuu qaba kan jedhamu siyaasa tasgabbaa'e siyaasa miira qofaan arraba qofaan wanti ta'u osoo hin taane siyaasa walii hoogganamanii wal hoogganuu ijaarrachuun akka malee barbaachisa. Kanaaf rakkoo siyaasaatii fi fala siyaasaatu barbaachisa, mariitu barbaachisa, mala barbaachisa, hirmaannaa hayyoota garaagaraatii fi ijaarsa walootu barbaachisa. Kanaaf I think wanni guddaan rakkoon biyya san keessa jiraachuu nama hundaaf ifaa rakkoo tana faluuf immoo
akka furmaataatti gurmuun asii achi sochootu kun bibittinnaa'uun moor miidhaa caala bu'aa caala miidhaa hawaasa keenyarraan gahaa jira waan ta'eef atiin humnoota siyaasaa garagaraas ta'ee dhaabbileen garagaraa mootummaa kana morman akkaataan nuti ittiin mormin tooftaan nuti ittiin mormin ijaaramii fi gurmaa'insi keenya ijaarama humna warraatiin walgiji yookaan sancaale ta'ee tooftaanis ta'ee istirateejii garagaraatiin argamuu qaba waan ta'eef atiin wanni ijaarroo waliin wal qabatu dammaqiinsa hawaasa keessatti uumamuu qabu miirarra kadabree fi siyaasa tasgabbaa'eef dagartee galma qabu akka inni ta'uu danda'u hojjechuun barbaachisaa. Isaaf immoo hojiileen garagaraa kan hojjetamaa jiranii sachinaattis mal hojii hubannoo hawaasa keenya hubachiisuu fi ijaaruu ammallee cimee itti fufuu qabaa siin jedha. Ulfaa Dooktar, mee Dooktar ati gaaffii roobaa kaase kanarratti wanni hafe jira yoo ta'e naatti dabali daqiiqaa tokko keessan naa xumuri hin fidnaa waan fakkaata. Ani wanni biraa wanni itti dabalu hin jirtu garuu aadoo beektaa wanni deemaa jiraatana sila aadoo waan namaa teetu teetee maanti deemu malee waan jedhaa dubbadha. Yoo sila beektaa mootummaan kun dhuguma uummata kana rakkoo keessaa baasuu barbaada teete uummata Itoophiyaa hundumaa karaa sirriitti deemsisuu barbaada teete warra hidha kana hidhaa baasee karaan nama fudhate kun sirrii miti. Nama kanaan dura namichi kun gaafa dhufu qawwee walitti dhukaasuun nama ajjeesuun nama hidhuun waan namni haraa hojjetu jedhee jira. Dubbiin sun dhugaa karaa sanitti waan sadhiisee nama amma hidhe kana nama ugguree irratti ukkaansanii ji'a 5 ji'a 6 hidhanii gadi lakkisan waan tokkollee hin balleessin. Kaama mana hidhaatti naqanii nanullee hidhaa baasanii wal dorgoma yeroo kanaa fi warra kanaanii ammas sirreessuu hin danda'ama. Isaanis akka biltsiginnaa wotaadara ajjabanii nama biltsiginnaan jedhiin hidhanii tumanii filatanna jechuun garaagarummaa biraan fidu. Wanni garaagarummaa fidaa isaanis dhuguma biltsiginnaan nama biltsiginnaa fiddi yoo jedhan teete Programii isaanii akkuma amma kun kadiree mana naqanii tamarsansa uummatas barsiifachaa, kadirees barsiifachaa, warrooti biroos akkasii barsiifatan mirga kennanii fi ofeekoo adamsuu, oneega adamsuu, namoota biraa adamsuu adoon ta'in, namoota biraa balleessuu adoon ta'in, Oromoo callaa adoon ta'in nama hidhame, nama siyaasaa hundumaa gadi lakkisanii namoota kunis akkuma isaan barsiifatan san barsiifatanii filannoo deemsisuu qabu. Amma nama ugguranii bakka amma koronaan rakkoo amma to'annoo jala oolee jira. Koronaa harka caalaa dabalaa jiru. To'annoo jala ooleera mirchaa deemsisuu dandeenya jechuun kun kijibuma isa jalqaba kanaafi miti dabarsanii amma immoo kijiba biraatti tuulanii warra nama barbaadan hidhanii keessa mana hidhaatti eegi dabarsanii duuba mirchaa deemsisanii akkuma dhibba keessaa dhibba moone jaruma kana beekadhama. Wanni namni hubatu qabu warruma kana akaafan geddaa dhibba keessaa dhibba moone jedhanii ji'a 5 keessatti mootummaan jalaa jigee dhiifama singaafanneerra mana hidhaa mana dukkanaa keessa qeencar ijoollee buqqisaa turre nama ajjeesaa turre dhiifama jedhee xilaqaa ministiriin kun dhufee dhiifama gaafatee jalqabe hojii achi caalaa amma caalee dhufe maan balleessineen wari'anii amma lakka akka irra caalu nama ajjeesuudhaan neen wari'anii jedhee amma irra caalaa ajjeesuuf midheeffatee dhufe. Akkasii mirchaa yoon deemsisa jedhe wanni itti hin jiru inni nuun beeka. Dhibba keessa dhibba moona jedhanii ji'a 4 keessa kufan. Ammas nama kaan hidha guuree mirchaa deemsina jedhanii hunda mooneerra yoo jedhan dhibba keessaa dhibba moonellee yoo jedhani. Kaanuma wanni biraa hin jirtu wanni haaree hin jiru. Kanaaf waan jedhu malle jenneerra karaan sirrii nama hiite guma gallakkisi. Nama Oromoo callaa doontiin nama hunduma nama siyaasaa nama jibbitu nama nu caala jettanii yaaddan nama isin caalaa sammuu qaba. Politikaalee isin caalaa xiinxalee deemsa biyya tanaa guma laalee galteef kan isin caalaa ummati jaallatelle isheen akka nama sanii akkasin jaalata yaala nama sodaachisiisaan nama hidhiisaan
qawwee qabachiisanii wattaadara balbala nama guba dura dhaabatiisan biyyin guddattu. Adoo karaa saniin namni nugusa ta'e uteete Mangistuu Haayilemaariyaam nugusa Itoophiyaa guma caala ture. Adoo nama ajjeesiisan nama balbala ta'anii qawween sodaachisiisan namni nugusa ta'e uteete Mangistuu Haayilemaariyaamitti nugusa ta'e isaan dura. Kanaafi karaa sirrii isaanii jedhu barbaada wanni aareetti dabaluu barbaadu. Garuu wanta akkatti irra dabaluu barbaadu uummata kennaafi karaa dhugaa hin jirtu amma. Karaa sobaa callaa hafu karaa dhugaa ka amma jenne suni aga cabee tureera beekaa keessa guuranii nama uummata Oromoo keessa jiru beekaa guma mana hidhaatti guuranuu ka hafellee hidhuu yaalu. Ummati garuu afaan tokkochaan irree takkattiin morma. Yoo morman malee ebelu jeeseera hin dubbatina, ebelu ugguree hojii ashahidheera hin dubbatina, ebelu bakka inni jiru hin beeknu sillee achisi buusanii hin dubbatina. Akkasi jettanii tasuma akka inni isin hin cabsine. Mootummaan kun mootummaa diktaaterii nama tokkochaa banuu barbaadan. Inni maqaa naftanyaa kanaan deema malee warra naftanyaa sallee isaanirrallee inni ifii nugusa jedhuu barbaada. Diktaaterinnati ifii badhaadhifatuu barbaada. Kana nama guma jala muree hubatuu qaba. Kanaaf uummati keenya afaan tokkocha irree takkatti mormachuu qaba. Waan hin taane karaa sirriitti inni deebi'e fudhachuun rakkoon qabu. Mirchaa deemsisuu yoo barbaanse nama hidhe guma baasu. Namni kun guma isa waliin dorgomuu qaba. Ulfaat Dooktarii jechi keessanii kooraan farda kaan nyaate farda kaan hin dhiisu jettee dhaamaa jirtaa jechuudha. Ulfaat Dooktar waan dabalatu qabda moo Dooktar Roobaa hin xumuru? Atuma. Okay. Ulfaadhaa wayyamaa daawwattootaa fi hordoftoota gumii bakka ulfaadhaa wayyamaa kan nu daawwattanis ulfaadhaa kan nu hin arginis duuka keenya bu'aa laayikii sheer godhaa ulfaadhaa yeroo biraa walitti deebinaa amma santii ulfaadhaa wayyamaa jenneera.